Federalizimii irratti qabsoo nuti adeemsifamaa jiru kan quucarsuudhaas jedhanii immoo kan morman jiru. Yaada kana lama akkamitti ilaalta? Ilaa amma yoo ilaallee fi kun jijjiirama akkasumatti akka tasaatti raawwachaa jiru miti. Booddee itti deebi'uudha. Waanuma salphaa waanuma gabaabaa tokko illee yoon sii kaase fakkeenyaatiif afaan hojii dhaaba kanaa afaan Oromoo sinii ta'eera jiru. Afaan maalii ture dur? Afaan hojii afaan Oromoon turre kana duwwaan hin raawwanne. Afaan biroo afaan tokko itti dabalamee dirqamaan isayyuu yoo xinnaate afaan tokko itti dabalamee afaan hojii ta'a afaan paartii kanaa ta'a jechuudha. Maal jechuudha? Isa duraan afaan Oromoo qofti akka afaan hojiitti itti fayyadamu amma afaan Oromoo biratti afaan biraatti daballeerraadha. Afaan biraan tokko dirqama sinitti ta'anii jechaa jiru. Kan paartii isaanii duwwaa yoo miti utuu paartii isaanii ta'e homaa yoo miti. Paartiin kun boriin jiraataa inni isaa yoo uummanni yoo sagalee kenneef, uummanni yoo waajjira kenneef, uummanni yoo tole jedhee walgahii taa'eef, uummanni tole jedhee yoo miseensa ta'eef, yoo bor sagalee kenneef haa ta'u. Garuu akka amma jiru kanatti dhaabii amma afaan Oromoo qofaatiin hojii geggeessaa ture amma afaan dabalataa dirqamaan tokko fudhachuu turre jira jechuudha. Kun immoo adeemsa guddaa keessa darbee kan dhufedha. Miidhaa maal qaba? Miidhaan inni qabu waa'ee afaanii kanaan dura baay'inaan kaasnee irratti dubbannee jirra. Maaliitiif amma afaan biraa fudhachuun dirqama nutti ta'aa jira jechuudha. Afaan biraa afaan tokko yeroo dabalaa yeroo deemu humna afaan sanaa annisaa afaan sanaa akka inni keessaa hir'isu beekamaadha kun. Kanaafi dirqamaatiin amma afaan biraa itti dabalamuun isaa wayi tokkotu Oromoodhaaf mirga tokkotu argame itoo hin taane mirga inni duraan qabu ture tokkotu walakkaatti irraa jetee jechuudha. Mee afaan kan afaanitiin wal qabate biltsiginnaa paartiin kun afaan Oromoo akka afaan dhaabichaatti fayyadama jechuun sanii gara biraatiin immoo akka afaan Oromoo afaan federaalaa ta'eera jedhamee itti fudhatame tokkotu jira. Namoonni baay'een itti gammadaati jiru. Yaadni obbo Baqqalaa sanarratti maalin? Maal kun waan ifatti taa'eedha. Tokkoffaa kun paartiidha amma wanti ijaaramaa jiru malee mootummaa miti. Paartiidha akka nama jedhutti akka nama hubadhutti amma hubannoo kootitti paartiin kun paartiin ijaaramaa jirudha amma ijaaramaa jirudha. Paartii uummanni filate miti. Paartii uummanni beeku miti. Kanaatiif boru uummatatti dhiyaata paartiin kun. Afaan maaliyyuu afaan Fireenchiin fayyadamayyuu jechuudhaaf ni danda'a. Garuu afaan mootummaa federaalaa isa jedhu wajjiniin hidhata hin qabu kun. Inni afaan kanan fayyadamaa dura afaan Oromoo duwwaa nan fayyadaman ture amma garuu afaan Oromoo fi afaan tokko nan fayyadamaa jedheetu gadi ba'ee jechuudha. Karaa biraa ammoo afaan federaalaa akka inni ta'uutiif yaalii goonaadha kan amma jedhamaa jirurraan kan hafe afaan federaalaa ta'ee isa jedhuudhaan miti. Maaliif paartii tokko miti afaan tokko afaan federaalaa kan taasisu. Kanaatiif isaa wajjin hidhata hin qabu. Namoonni akka waan afaan Oromoo afaan federaalaa ta'ee yookaanis immoo ta'aa jiru jedhanii yaadanii utuu gowwoomuudhaa baatanii gaariidha kun gowwoomsaa ijoolleeti. Mee dhuma irratti obbo Baqqalaa amma gaa paartiin kun walitti baqee haa jennu Wallagga Naqamteetti OPDO'n jira, ODP'n jira, paartiin Amaaraa jira, warra Kibbaa jira, kan Tigraay jira jechaadha. Egaa si'achi gaafa walitti baqanii nama tokkoon gaggeeffama. Namoonni kun walitti dhufanii mari'achuuf jiru. Yeroo jirri kun mari'atanii afaan kamiin fayyadamu? Afaan suni paartiin kun biyya bulchaate jira yeroo ammaa kana dhiibbaan inni fidu hin jira. Sababni isaa iddoo tokkotti dhufanii jirri kun yeroo mari'atanii afaan hundumtuu beekanii mari'atu kun immoo nu miidhaa jedhanii warri sodaa isaanii himan jiru. Beekamaadha kun isuma nama jedheedha. Dura afaan Oromootiin fayyadamna amma garuu afaan Amaaraatiin fayyadamna kana booddee kan jedhudha. Maaliif paartiin kun amma akka biltsiginnaa paartii jedhan kanatti ani Oromoodha jechuu hin dandeessu achi keessatti kana booda. Ani saba kanaaf falma jechuu hin dandeessu. Maaliif waa'ee sabaan kaafnu jedhaniiru. Waa'ee eenyummaan kaafnu jedhaniiru. Waa'ee sabummaa waa'ee maalii hin kaafnu jedhaniiru.
Kanaatiif isa dhiisaniiru. Ani Oromoodha yookaan Oromootu kana miidhamee kana ta'e jechuu iyyuu hin dandeessu. Amma akka paartii sana eega diigdeen booda paartii dura keessa turte sana eega diigdeen boodadha dhuunfaadhaan kan paartii sanatti kanatti galtu. Kana sababii ta'eef waa'ee uummata Oromoo kaasuun hin danda'amu yuuti kan raawwatedha. Garuu seenaa xiqqoo ishee gara booddeetti deebine yoo laalle dhaabni amma bilchiginnaa paartiin ijaara jedhee durii Oromoo geggeessaa ture OPDO'n kuni jalqabee afaan irratti seenaan ni qabu ni beekama. Fakkeenyaatiif jalqabee qubeen afaan Oromoo qubee mataa isaatiin akka inni hin barreeffame kan falmaa ture kan didaa ture dhaaba kanadha. Itti aansee gaafa afaan kun hojiirra oolu yeroo inni jalqabu barsiisota afaan Oromoo adamsee kan hidhaa kan ture, sabboontota adamsee hidhaa kan ture, gumii afaan Oromoo diigaa kan ture. Booddee immoo kitaabota afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif maxxanfaman sana tokkoon gulaalee kan seenaa Oromoo fi gootummaa Oromoo wantoota agarsiisan hundumaa keessaa gulaalee akka inni keessaa badu akka inni keessaa haqamu kan gochaa ture dhaaba kanadha. Dhaaba OPDO kanadha. Isaan booda afaan kana qofa miti. Uummanni Oromoo uummata Oromootiif falmaa ture otoo hin taane uummata Oromootti dhaaba falmaa turedha. Seenaa isaa yoo sirriitti yoo dubbisuun yoo kaasuun nurra jiraate jechuudha. Eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf wayita maaster pilaanii jedhanii taa'anii waggaa tokkoo fi isaa ol yeroo taa'anii mari'achaa yeroo turan dhaabi kun keessa jira. Nama dhaabbataan kaa'ee achi keessa taa'ee guyyaadhaan odeessa wal jijjiiranii uummanni Oromoo lafa isaarraa akka inni buqqa'u akka inni burjaaja'u gochuudhaaf dhaaba hojjechaa ture. Kun beekamaadha. Yeroo sana dhaabsisuun ni danda'ama ture. Yeroo sana maqaa biraatu kennamaaf ture. Maal jedhama? Misoomaan magaalaalee misoomaan walittiina hin guddifna akkas goone akka kanatti kana goona jedhaniitu uummata ittiin gowwoomsuudhaaf burjaajessuudhaaf eenyummaa uummata kana kan diigaa kan ture. Lubbuu nama 5,000, 6,000, 7,000 akka nuyi kaffallu kan nu taasise dhaaba kana. Itti aansee magaalaalee walitti hiina, magaalaalee walitti idaana jedhanii kan eenyummaa Oromoo diigu, Oromoon akka inni magaala keessa akka inni hin jirre beeku, garuu akka inni akkana godhu kan taasisaa turan isaaniidha. Magaalaadhuma Finfinnee keessa qofa waa ta'uu hin taane naannolee argaman kanneen akka Buraayyuu fa'aa keessatti waraqaa eenyummaa gurguraa kan turan isaaniidha. Demograafiin naannoo kanaa akka inni badu, Oromoon magaala keessaatti akka inni haxaa'amee akka inni badu, horiidhaan gurguranii fixanii eenyummaa Oromoo kan balleessan dhaaba kanadha. Kanaatiif jalqabeeyyuu intirestii Oromoo, fedha Oromoo promoot gochaa kan ture miti, kan geggeessaa ture miti. Kanaaf kan falmaa ture osoo hin taane kanatti kan falmaa turedha jechuun ni danda'ama jechuudha. Booddee kana immoo educational road map jedhanii afaan Oromoo tokkoffaa qubee isaa jijjiiruudhaaf yaalii godhaniiru. Isa booddee immoo afaan biraatti fe'uudhaafis yaaliinis godhameera. Kun hundumtuu dhaabi kun seenaansaa afaan Oromoo balleessuu irratti kan dhaabbatedha. Yoo dhugaasaa dubbanneef. Yeroo biraa dubbachuusaa dhiifne nuti jijjiiramni kun eega dhufeeti. Tariiti OPDO'n durii sunii fi inni ammaa kun garaagara. Sabboontonni achi keessaa bahaniiru. Jijjiirama kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu ni danda'u. Isaan kanaaf immoo carraa ni kennina jedheeti uummanni kana hundumaa kan inni dhaggeeffachuu. Har'a garuu kan mul'ataa jiru trendii inni duraan ture sun afaan Oromoo ajjeesuudhaaf inni ture sun inni deemamaa ture sun har'as jabaatee kan itti deemamaa jiru ta'uu isaati kan nutti mul'isu. Gaariidha. Teeknika shaanni keenya UL bal'inaa sa'aatiin